Ashamaa harka fuunee hordoftoota fi daawwattoota kee akkam nagaa qabdanii fayyaa jirtanii akka isin nagaa qabdan abdii isinirraa qaba. Ani illee nagaadha. Galata Waaqayyoof haa gahu. Akkam turtu isin hojiin jiruun akkami isin qabee jira hojiin biyya baqaa kuni. Annagaa kun jira Waaqayyoo galanni haa gahu. Har'a dammoo yoo maalirraa walitti haga beeknurraa walii qooduu dhufe namni martuu hagam tokko rifeensa keenya waan dibannu qofaadha yeroo hedduu beekanii kan irratti xiyyeeffanneetu kan dammoo hojjennullee yookaan dammoo xiyyeeffannaan keenyallee hojii maleellee kan yeroo hedduu irratti xiyyeeffannu qibaatii garaagaraa fi zayitii garaagaraa bichaadha dibachuudha kan irratti xiyyeeffannu. Har'a kana isiniif fide agartan zareen abdii qaba. Akkanas kaameraan akkamitti mul'isa. Waan hundaaf doof namni wallaalan jiru doof pink ani kalaalla pinkichi bifa jechuudha. Mee bareeduun saamunaan kun maal fayyada? Sila fuula dhiqanna moo rifeensa kenna moo nafa kenna jechuun keessan hin oolu. Saamunaan kun maal fayyada beektanii? Rifeensa keenya yeroo hedduu maal inni qannaa shaampoo garaagaraati wanti rifeensa keenya ittiin fayyadamnu jechuudha. Keessattuu shaampoo bifa baay'ee fayyadamna akka shaampoon rifeensa nu dheeressu waan nutti fakkaata gisee baay'ee beekanii garuu sun dogongoraadha. Maa dogongortan hin jiru. Anillee namuma akkas keessa ture jalqaba. Shaampoo garaagaraa fayyadamuun kiyya waan rifeensa kiyya naaf yookaan dheeressu yookaan naaf bareessu natti fakkaata. Shaampoowwan baay'eetu fayyadama ani amma inni qaba. Garuu anillee akkuma kana dhugaa rabbii dubbachuuf miidiyaarraa arge kana dura jechuudha. Anam fayyadamee jira beekaa. Amma itti fayyadamaan jiru. Darbee yeroo tokko rifeensa kiyya yeroon zayitii akkasoo kan immoo maskara gara rifeensa kiyyatti godhu ani yeroo hundan godhu torbee keessatti yookaan al takkaadha. Ji'a keessatti yeroo 4 yoo ta'edha malee hin godhu yeroo hundaa. Maskiin rakkoo ni qabu. Saamunaa muchuma kanaan gaafa inni gadhee ni baha. Garuu dammoo zayit garaagaraa gaaf dibadhee narraa bahuu dhabuu danda'a. Mataan kiyya xiqqoo akkas wazii waan akkasii wayii zayitii irraa bahuu dhabuu waan danda'uuf shaampoowwan ni fayyadama. Shaampoowwan bifa baay'ee fayyadama jechuudha. Garuu argaa jirtan miti shaampoowwan bifa baay'ee kondiishariiwwan akkas fayyadamu bifa baay'ee. Garuu san hunda keessaa jechuudha. Kana hunda keessaa kan amma agartan kana keessaa faayidaan isaa faayidaan isaa caalaa miidhaa isaati. Anama gaafaan wantoota kana duratti jechuudha. Amma fakkeenya sinaa ta'u anillee akka fakkeenya fudheetu irraa baradheetti baradhaadhaaf malee anamma ittiin fayyadamu. Darbee yoo akkam ta'edha. Sanuu yoo sirriitti zayitii rifeensi koo dibameedha malee hin fayyadamutti. Ani kan fayyadamu isa kanadha. Ni beektu biyyatti illee nu saamunaadhaan fayyadamna. Hundi kennayyuu jechuudha. Namni shaampoon akkas dhiqatee as ga'e hin jiru. Saamunaan dammoo waan akkas badaa tokkotti ilaalla. Garuu dhugaa dubbachuuf baay'ee bareeda. Tokkoffaan rifeensa keenya hin goggogsu. Shaampoowwan kunniin jechuudha. Shaampoowwan kunniin gaafa rifeensa keenya dhiqannee kaane yoo agartanii kondiisharii jechuudha. Yoo kondiisharii waan akkana kondiisharoota garaagaraa itti hin goone rifeensi keenya akkasitti shiboo kan dammoo sirriitti gogee hafa rifeensi keenya. Namni kamuu ni beeku. Garuu gaaf saamunaa doofii kana mee hundi keessan bitaatu fayyadama. Keessattuu warri rifeensi ciccitu. Gaaf saamunaa doof kanaan fayyadamtan rifeensi keessanillee ciccituu ni hir'ata. Sababni rifeensi ciccituuf maal dhabeetu rifeensi gaaf gogee ufuma isaatiifuu wanna wal qaqqabatee ciccita. Sababa ciccituu yookaan dammoo ciccituudhaaf baala salphaatti nurraa rifeensi keenya caafiin isaa ciccituu danda'a. Isin galee kanaafuyyuu saamunaa doof kana fayyadamaan ittiin. Doofiin amma bifa hedduun jira. Doofiin kiyaaraan doofiin waa hedduun jira. Garuu isin doofii waan tokkumaayyuu irraayyuu nasaa ta'e. Kan akkas urgaa maal hin qabne nasaa irraa ta'e jechuudha. Akka saamunaa naasiriiti biyyatti yoo jirru nu ittiin fayyadamnu sanitti jechuudha. Kanaafuu isaan fayyadamaani dhugaa rabbii isiniin jedhamiti har'a dhiqattanii bultanii borumtummaa galgala akkuma dhiqattanii mataa rifeensa keessan waan akkasitti hin rafneef iddoo lama shimattuu raftu waan ta'eef iyyuu gisee iddoo lama shimattanii borumtummaa yoo hiiktanii rifeensi keessan
gaafa agartanii shaamboo kanaan dhiqattanii fi shaamboo bifa kamuu haa ta'u shaamboo kanaan dhiqattanii fi shaamboo kanaan dhiqattan saamunaa kanaan dhiqattan hedduu wal gata hedduu wal adda baay'ee tokko wal adda jechuudha. Amma asirratti kuni kastar oilidha natti fakkaata. Qobboo naannawa keenyatti nu qobboo jennee beekna. Garuu ingiliffaan kastar oil ነው. kastar oil jedha kun balsamiidha. Yookaan immoo maskii kan mataati jechuudha. Shaamboo osoo hin taane. Kuni yeroodhaaf. Sinigalee yeroodhaaf malee waan sa'aatii dheeraa yookaan immoo guyyaa 2-3 wajjin taa'uu miti. Mataa keenya goggogsaa deema. Goggogsuu malee rifeensa keenya wannoo keessaa fuudha. Bareedina isaa akka bakka daalacha wayii godha. Ni daalacheecha. Keessattuu shaamboon kun qalamii rifeensa keenyatu gurraacha amma rifeensi kiyyaa akkas waan ifaadhaaf malee gurraacha miti. Uumama isaatti bunniidha. Garuu gizee shaamboo baatiin kana yeroo dheeraadhaan fayyadamaa ture jechuudha. Hangarama shaamboo erga dhiisee waggaa 2 ol taa'ee jira. Dhugaa rabbii dubbachuuf. Shaamboon hin fayyadamu. Anka fayyadamu saamunaa dhoofidha gisee hundaayyuu. Gaafa shaamboo kana fayyadamu rifeensi kiyya akkam ta'aa deema beektan duraa bunniidha. Caalatti ijoolleen yeroo ta'an koo qalam dibataa rifeensa keenyaan jiru. Garuu qalam tokko iyyuu dibadhu rifeensa kiyya. Kanaafuu shaamboon kun maalirraa akka ka'e keemikaal isa keessa jiru sirriitti humna waan qabuuf rifeensa keenya miidha. Faayidaa isaa bicha yeroo saniif akkas waan urgaa'uuf waan akka sarafaa hedduu qabuuf bicha itti fayyadamuu hin ilaalina. Kanaafuu saamunaa kanatti fayyadama. Saamunaan kun baay'ee wannollee hin qabu. Bakka fooliin isaallee foolii des nama jedhudha. Foolii akkasitti rifeensa keenyaaf yookaan immoo gaarii mitiin jennuu dhabu mitiilleedha. Kanaafuu saamunaa kanatti fayyadama. Malee yeroo hundumaayyuu shaambootti yoo fayyadamne shaamboon rifeensa hin dheeressu. Namni tokko akkamitti ilaala waan shaamboon rifeensa dheeressutti fakkaata. Sinigalee amma kun kondiishariidha. Shaamboo waliin walirratti kan bitamedha. Garuu yeroo isaaniif yoo itti dibattan baay'ee kana laaffisa. Baay'ee kana rifeensa keessan akkasii bareessa. Garuu guyyaa lammataa guyyaa sadaffaa akkasitti ishimtanii yoo teechistanii maal jettan bakka mataan kun akka nama waan takka hin dibanne agartanii akkas ta'anii goga sirriitti. Bakka sirriitti gogaa bakka waan goguufiyyuu waanuma waa dibattanus inni fakkaatu. Kunillee akkasuma ofii kondiishariidha. Yeroo saniif bichaadha. Har'a itti godhadhu borumee deebi'itoo rifeensa kee hin qabsiisa. Rifeensi kee akkana ta'ee taa'a. Garuu gaafa kanaan fayyadamtan osoo wayyuu har'aachuu baattanii kireemiyyuu mee hin dibatin haa ta'u kanumaan dhiqadhaa ta'u bakka lamatti shimadha borumtummaa faayidaa inni yookaan immoo bu'aa inni rifeensa keessaniif mutii torban tokko ji'a tokko keessatti jijjiirama isaa ilaalaa isin jedhu guyyuma tokkoonu har'a dhiqadhaa ta'u rifeensa keessan iddoo lama qabsiisaa bulaa ta'u borumtummaa ilaalaa hagam tokko jijjiiramni akka jiru jechuudha. Dhugaa anamma inni fayyadamaan baay'ee na fayyadee jira. Guyyaa 2 guyyaa 3 fa'aa rifeensa keenya har'a yoo dhiqanne har'a iddoo lama goonee bullaa boru dammoyyuu bakka 6 ta'u bakka 4 ta'u ishimanna akkuma nuti mijateetti jechuudha. Gaafa ishimannee jennu yeroo hunda waan inni dhiqanneef ishii yookaan dammoo iddoo deemnu qabaachuu danda'a yookaan namni martii manumaan baa keessa yookaan dammoo mana madaama hojjetuu dhabuu danda'a. Qophii garaagaraa qabaachuu danda'a ilmi namaa tokko bahuu danda'a. Kanaafuu yoo hiikeeyyuu qabsiifateeyyuu bifa bareedaadha. Bakka waan des nama jedhu ofirraa qaba jechuudha. Kanaafuyyuu kuni hedduu bareeda. Saamunaa doofiin jechuudha. Saamunaa biraa waan akka saamunaa diitoolii waan saamunaa garaagaraa fayyadamaa hin jedhu fayyadamee hin agarree waan ta'eef. Ani waan ofii kiyyaana fayyadee waan ofii kiyyaa bu'aa buuse tokko shamarran agartee obboleewwan kiyyaaf qooduu barbaada. Waan na fayyadne yookaan immoo waan ani irraa hin beekne tokko hagam beekurraa nama barsiisuu hin danda'u jechuudha. Kanaafiyyuu obboleewwan koo isa kanadha. As screenshootii irraa isiniif ka'a jechuudha. Akkaniin viidiyocha geessanii. Kanaafiyyuu hordoftoota fi daawwattoota kiyyaa wanneen har'a qabadhee isiniif dhufe kana fakkaata. Nagaa keessanaa turaa isiniin jedha. Waaqayyo hunda keenyaaf fayyaa nuuf haa kennu. Biyya keenya nagaa nuu haa godhu. Waan gurra keenyaan dhageenyu kana guutuu dhugaa hin gogsisini. Biyya keenya keessa wanti deemu waan adda addaa waan ta'eef iyyuu
waaqayyo nagaa nu haa buusu nullee yaada keenya yookaan immoo dhimma keenya nuuf guutee maatii keenyatti biyya keenyatti nama gallee jiraannu haa godhu sin jedha. Biyyi teenya nagaa haa taatu jecha nagaa isinitti dhaammadha. Nagaa keessa naa turaa isiniin jedha. Obboleewwan koo yaada qabdan koomentii jalatti naa kaa'adha. Sin jaaladha.